السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kabajamtoota fi daawwattoota kiyya akkaataa barreeffama hadiisa takka barreeffamuma adda addaa yeroo barreeffatan imeelii irratti isiniif dabru jechuu barnaamija imeeliidhaan isiniif sajjalu barreeffama keessan isa kana kunoon balaastorii keessanii buufattanii inni googulee irratti zabbatu jechuu akkuma agartan kana imeeliin ol irratti dhufa waan barreeffatan hunda asiin fudhatanii barreeffatanii waan barreeffatan namni keessafuu warreen hadiisa kana barreeffatan jechuudha tafsiira ustaaza jalaatti barreeffatan isa zabbatatu danda'an jechuu isa irratti jawwaalli yoo waan aappii waan aqullee ta'e imeeliin ni deebisa waan ta'eef keessaa kanatti maratatu ni danda'a isa haala kanaan barreeffatu ni danda'a jechuu amma mumkinne baradhu jee maqaa isaadha akkasumatti itti okkee tayyib amma mee inni kana jechuudha yeroo barreeffamichi akkana nuu ba'e bakka tana dhoonna iddoo tanarratti dhoonna imeelii irratti dabarsuuf jechuu isa olaanuu kanarratti dhoonna googilee kanarratti kun waan barreeffatan san waan imeelii irratti hin darbin jechuudha irratti dabarsitan jechuu inni kun kanatti isin agarsiisa waan hin darbin hin beeksisa irratti dhootaniiti open jettaniin dabree jira jechuudha nam gartanii imeelii irratti dabree jira jechuudha akkanumatti osoo dhugaa barreeffatan amma mumkinne fakkeenya faqee isin agarsiisu waan isa keessa jiru dileetii godhee ni obsitanii gaajawaallee allaguu barbaadan kun amma bakki kun bakka aappii jaddadanii jechuudha amma mee isa waan isa kee jiru haqeen jira jechuudha aappii imeelii irratti dabbatame ta'e malee wasaapii immoo barnaamijuma kamuu haa ta'u akkana goonan wanni ati dur itti barreessitee wayin irratti faayidamaa turte inni bada jechuu guutuma guututti akka jadiidatti eegala jechuu amma imeeliin ni deebisa garuu laalaa kun deebisaa jira barreeffatuu ni dandeessanii jechuudha barnaamijichaatanii yoo deebiftaniis akkanumatti isinii dalagaa sanan isiniin jaa akkasitti beekadha assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh yaabboleeyyan akiraa yoo qalbiin na dhageesse dubbiin dubbii qabnaatti koona bageesse